Yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa yaalii Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan 700 ol hirmaachise magaalaa Waashingtan, United Statesitti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hooggantoota egeree Afrikaa kunneen yaa'ii yaalii irratti hirmaachuun cinaattis dhaabbata sagalee Ameerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru. Young African leaders. How beautiful it sounds. Again, welcome. Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hooggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruufi. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaa garaa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessaa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtanitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa. Jalqaba torban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kaniin irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caala wanta hedduun argadhasti. Gama hojii koo waliin wanta wal qabatuun ta'ee sanaan alas. Dargaggeettiin biraa biyya Moozaambiik irraa dhufuu nutti himte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaa garaatti ramadamnee turtii torbaanota ja'aaf as turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerra jetti. Ani fakkeenyaaf namoota koongireesii baay'ee waliin wal argee haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurraa muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti. Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved within the internship in decision-making processes that will directly reflect the region that Eeyyen dhibbaa dhibbatti. Addatti anaaf immoo yeroon muuxannoo hojii kanan fudhataa ture qaamolee seeratuman koongireesii irraati. Inni kun immoo isa kallattiin naannoo kiyyaas ta'e biyya ani itti hojjedhu tuquu jechuudha. Ani immoo yeroo ammaa biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen naannoo kaabitoo kaaduu jiran gargaaruu irratti waan hojjedhuuf asitti namoota koongireesii waliin hojjechuun koo dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuuttan fudha. Jaanet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa yaalii Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niiwuorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti. I have gained experience because I did my fellowship at muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakkan itti ramadamee muuxannoo hojii fudhataa ture yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niiwuorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon isaanii waliin yeroon dabarserraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaa irraa yemmuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa. Jiiliyoo Siloorii Naayijeeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan irratti hirmaachuuf warra carraa argataniiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaarraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa. My expectation was high, right? I was expecting wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessaa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha.
dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walgahii taasisanii haala hojimaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru. Of this or that outlook. We are not here to struggle disinformation, to struggle against disinformation. That is not our mission. Our mission is to provide accurate information. That is the only way we can serve the people around the world. We can fight against disinformation.